Akkam jirtu nageenyi gooftaa isin yaa baay'atu bakka jirtanitti obboleewwan koo nagaa fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti galata waaqayyo baga jiraattan isiniin jedha baga har'a geessanii nagaatu dursaan nagaa isin gaafadhe warri nagaa qabdan warri nagaa naa barreessitan illee nageenyi gooftaa isin yaa baay'atu isiniin jedha lafa jirtanitti biyya jirtanitti Saudi jiraadhaa Dubaay jiraadhaa Imaaraatti jiraadhaa Dubaay keessatti chaarchaa jiraadhaa Abu Dhaabee jiraadhaa warreeni Beeruuti jirtan immoo maqaa isaan beeku Beeruutti gahee warri jirtan Saudi Arabiyaa warri jirtan I love you baay'inaan isintu viidiyoo kolaalaa warra Saudi Arabiyaa jirtanii fi warreeni Imaaraat Dubaay Imaaraatti jirtan illee ilaalaa jirtu nan arga waan ta'eef asirratti tabaaraku ወዳችኋለሁ እንዲህ ነው አይደለም አማርኛው እንዴ አንዳንዴ እንዲህ ላርገው እስቲ በአማርኛ ቪዲዮ ልስራ እስቲ ኧረ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አዲሶቹ ነባሮቹ ደግሞ እህቶች ደግሞ መቼም ወንድሞች አሉ ብዬ አላስብም ቪዲዮ የሚያሰው ወንድሞች የሉም እንጂ ይላል ሊል ነበር እህቶች ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ ነባሮቹ ደግሞ ቪዲዮን ከፍታችሁ እኔ ከጠላችሁን ከፍታችሁ ቁጭ አድርጉና ሂዱ ወደ ስራችሁ ቪዲዮዬ ምንድነው የሚባለው ከሊ ወሊ አማርኛ ምን አገባኝ አክስን እንጀራ እህቶች ፕሊዝ ላይክ አድርጉ ኦኬ በእውነት ተፈልጋለሁ ላይክ አድርጉ ከላይክ በላይ ደግሞ ቆንጆ ኮሜንቱ ጻፉልኝ ኮሜንት ሸሪ ላይ እንዲሁ ነው የሚባለው ኮሜንት ኪስ በሬደ ሰረዳ በሬሳ ሲኒንጀዳ የሮነምኒ ኮኮልፉ ስላ ወነምኒ ኮኮልፌስ ረኪሳ ታዬ ወነምኒ ገመደ ረኮቴ እሺን ኮኮልፉ in kokkolfu suutuma sifaana saa yoo kokkolfe sun maraatte jettu silaa safuu gooftaa Yesuusi waaqayyo tokkicha malee ani yoo maraatanis yoo budaa ta'anis yoo dulloomanis yoo jaartii ta'anis yoo jeccabanis yoo fokkisanis yoo bareedanis yoo furdatanis yoo dhukkubsattuu ta'anis gooftaan Yesuus yookiis uumaan keessan bichaan nama nufu jecha namaaf hin qabu haraara namaaf qaba yeroo hundumaa waaqayyo sun haa eebbisu akkasi siniin jedha Abrahamaalis feejira waa'ee kuwaasoo fi miti kana dhufee jiru wanti isin barbaachisu tokko isinitti himee jira biyaansi namni 500 kumni tokko yoo ilaaltan viidiyoo kana nama takkittiif nama lamitee keessa wantichi faayidaa qaba waan ta'eef xaqqamuu danda'a zimmedee ani asirratti odeessee birri naafaa kennu yookaan viyuu naafaa dabaluu miti oduu kanaaf miti wanta qabatamaa isinitti himuu dhufee jira wantuma isin keessa jirtan yookiis isin irra ga'uuf jiru yookiis immoo irra ga'ee obboleettiin tokko anayyuu cinqatii kee gashite tokkotu jira isiniif hima dhaggeeffadhaa yeroo baay'ee tan hima isinitti himadeen tarii silaa saayikolojiin nama keenyaa badaadha kaan yoo fudhate kaan nama arrabsa kaan yoo fudhate kaan jecha biraan namaan jedha kanattanii dhugaa dubbachuudhaaf hojjechuu dhiisee waan sana isti goodaa kana caacataa jiraasti kanaaf ani irraa haasa'uu dhiisee jecha keessan sodaadhe dhugaa dubbachuudhaaf nama arrabsitu yookaas nama arrabsiti nam takkitti hundaa keessan jechaan jiru viidiyoon gaddaa waan baay'ee dirratti dubbadhe sana waa'ee soorsaatiif jedhe illee warran isin tuqee yoo jiraate faashinii hordofuun keessan maftii keessan isin eshi garuu adaraa waaqa jiraata isinin jaalladhaa dhiifama naa godha ana afaan kootiin dubbadheera sababa nama takkittiittan warri finyaan duratta warri gurra duratta naamin jedhe akkana jechuun koo aariishi sanatti goreetan adaraa waaqayyoo isinin jaalladha namni natti qabamtan naa dhiisaa isinin jedha mucatti isheen arrabsite immoo profaayilii ishee jala galeen yuutuubii marraa iskiriinshuut godhe footoo ishee kaa'etan jira waaqayyoof maa galata akkuma isin jettan bilook ofirraa godhi jettanii ofirraa ballokeera jedhee abdiin qabadeen gaddan ofirraa balleesse ara waaqayyoo haraara isheedhaaf haa godhu baay'ee nama arrabsiti sirumaayyuu viidiyoo salammataa tokko irratti maaltu si hamanee birrii ofiisitti ergee qodaa naafiti siin jedha naan jette Iyesuus arraba ishee haa eebbisu yoo dhuguma sammuun ishee nagaadha ta'e waaqayyo ishee haa jiraachisu ishee haa eebbisu ani yeroo miqanyaan ollaadhaas haa ta'u firarraas haa ta'u karaa biraas haa ta'u dhiibbaa wayinatti baay'atu miidhamni wayii dhukkuballee haa ta'u narra gahu waaqayyo eebba biraanaaf qabaanaaf karoora naa qaba waan gaariitti na baasuufi nan jaalladha dhiibamuuf lolamuullee garuu isa miidiyaa irratti nama arrabsan kanatu gaafa natti ta'e malee waaqayyo haa ulfaatu jecha keessa fudhadhee hamma tokko ofirra dallateera injirtu kaleessa gaddas waaqayyo haa ulfaatu narraa ishee ofeeran siniin jedha
akkana isiniin jechaa wanta qabatamaa isinitti himuu dhufe tokkotu jira. Innis maal seetanii obboleewwan mana madaamii jirtan obboleewwan koo reefu deemtanii waggaa tokko kan reef deemtanii ji'a 6 ji'a 5 kan reef deemtanii waggaa tokkoof ji'a 5 jettan waggaa 2 goone kan reef deemtanii reefu deemtanii ji'a 4 biiroodha mana madaamii hojii isin fudhattee hojjechaa jirtan na dhaggeeffadhaa. Ani isin caalee miti isinitti muungo isin yaadaan na caaltu malkiidhaan na caaltu qabeenyaan na caaltu fayyaadhaan na caaltu furdinaan na caaltu bareedinaan na caaltu. Ani immoo waan na keessa jiru yookiis miidhama nama tokko hin barbaadu isinitti maa jira malee sin gorsuu koo miti. Isin iyyuu ana na gorsitu ani isinii gadi malee waan itti isin caalu tokko irra hin jiru. Garuu waan hin irraanfanne yookiis akkasiin hin irraanfanne fi si yaadachiisu dhufe malee sin gorsuu fi sin ajajuu fi miti sin nama gurguddoo beekamoodha. Isin tuddoo guddaa jira. Akkasiin jechaa warreen mana madaamii reefu deemta warreen waggaa 5 6 4 rakkoo hin qabdan isin hin beektu warreen reef deemtan na dhaggeeffadhaa. Obboleewwan koo warreen na caccaaltan umuriidhaan illee warreen anaa gadi illee na dhaggeeffadhaa. Ennaa mana madaamii galtanii birrii keessan dhoksaa kaawwadhaa amma birrii ergattanitti biyyatti. Ani waa'ee birriyyuu irra jireessa isinitti dubbachuu hin dhufne waa'ee qaamaa yookaas haayidii yookaan immoo mattaawaqaa machee hin beektu mattaawaqaa waan sana isinitti himuu dhufe. Erga mana madaamiitti galtanii ji'a 5 ji'a 6 taatanii waggaa tokko taatanii utuu mattaawaqaan isin hin bahin yookaan haayidii jedhu isaan haayidii yookaan mattaawaqaa battaaqaa dhumiti yoon tokko gorbaadhe mattaawaqaan kun utuu isin hin bahin warreen zimmettanii ofirra teessanii zimmettanii hojii hojjechaa jirtan isiniif himaa jira. Obboleettiin tokko kana dura akkanatti utuu zimmettee hojjettu waggaa 2 goote mattaawaqaan osoo hin bahiniif birrii waggaa 2 baadheen jira monaan jettee ergine biyyatti jette. Niitiin biirootti na deebisetti mucayyoon biirootti isin deebisuu nan qaba maatte niitiin isa dhugaati kun qabatamaadha. Oduu miidiyaa irraa miti na fidee dhufe waan inni hojjinaa isa silkii kootiin mana koo taa'e. Mucayyoon birri san baattee jirti dhoksitee madaamii mattaawaqaan hin hojjechiifamnee fi Itoophiyaatti akkana hin dhufne biirootti deebi'uu madaamiin ani sifaana biiroo hin naquu nan qabama diliivarii taaksii sii waamen taaksiin si geessu malee naan jette. Iddoon dhaquun qabutti gisti mala naa mal jettee har'a galgara sirkina wajjin haasofteet ganama ka'ee viidiyoo hojjedhee fi isin biraan dafee gaasa'uu darbee arti mucattiin dafeen isin biraan gaafan jiru cirlixi iddoo ishin buute amma irratti gooftaa naa beeku maaltu kana fidee aayidii hin qabdu aayidii malee zimmettanii hin taa'ina waanuma birrii arganneef waanuma doolaarri waan haaraa nutti ta'e birriin harka keenya keessa ga'ee fi of dagachuu hin qabnu eenyummaa keenya birrii ji'aan fudhattu eenyummaa keessan hin dagatina. Gaafa galuuf jettan sin rakkisa. Sinii galaa jira yookaan baatanii ala hojjechaa jirtan beeksiftanii. Mana madaamii jirtu isheen immoo iqaama siniif hin hojjechiifne. Maaliif zimmettanii teessanii birrii bichaa fudhattu sin? Birriin ji'aan fudhattan bee faayidaa sinii qabu mattaawaqaaf faayidaa sinii qaba. Maaliif karaa sin dabarsa biyya keessatti galuudha biisaan ittiin sinii hojjetameera taanaan. Itti siniin hojjetamne taanaan zimmettanii ta'u isheen sin fudhatteetti galtaniittu ji'a 5 keessa jirtu ta'e waggaa dhawoo ta'e biyyan amma ji'a 3tti siniin hojjetani kana beekaa. Amma isin laalanitti kana beekuu qabdu waan dogoggore immoo koomentii naa barreessaa jalatti mudannoon kun wanta dhugaaf qabatamaa ta'ee fi dirqama immoo wanta si yaadachiisuu qabudha. Isin miidhamtan taanaan anis miidhamni namni viidiyoo kanaaf ilaalu hin jiru. Namni takkittiin har'a isin keessaa miidhamna sammuu kokkootitti caba nan dhiphadha. Dhugaa waaqaa isinitti hima. Viidiyoo koofuu miti immoo cinqama keessan rakkachuu keessan hin barbaadu. Erga hojii dhaqxanii mattaawaqaa isin hojjechiisuu qabdii. Madaamii irratti sillochisiisaa hin jiru waa yaadachuu qabdan biizaan isin rukutamuu qaba paaspoortii keessan irratti kana taanaan hojii keessan itti fufaa hojjedha birrii keessan immoo yeroo ishin ji'aan isinii kennitu ji'a 3 ergitu miti biyyatti ishii harkan kaa'ina ishii harka keessanii ishiin naa kennuu diddee anjee tokko kutatte neelaa anjee 2 kutatte amma 7 3tti siirasii ta'aati 8 godhaate hojjedha nyaatallee bareechaa uffatallee bareechaa tokkosaa dhugaa waaqaa isinitti hima manallee bareechaa walawwalaa wooshin sin waamtallee wayyee jedhaati bareechaa daawwadhaa dhaqaa gaafa 7 3 guuttan ji'a guutuuf torbee tokko nu afameti fuula keessan ittiin kenniin akkastor jira sababni isaa birriin keessan ji'atti isinii kennama mitiire fuula badaa bakka hojii hojjechuun ni siinaa torban tokko gaafa haftu fuula keessan badaa ishiinuu isa sodaattee birrii keessa isinii kenniti tokko kana lammanni immoo jabaadhaa waaqayyo sin faana haa ta'u yoon dogoggoree naa of galchaa obboleewwan koo adaraa waaqayyoanii gorsa keessan jala hin darbu iccitii kee fi iccitii maatii keetii obboleessa keetii illee miidiyaarraan baasiin gaaf tokko inni ilaaluu danda'a.
dhiisinaan jettanii ish hin dubbadhu nan dhiisa tole anaaf ergasii naa galee yaanni keessan akkasii isiniin jedha waaqayyo isin haa eebbisu lafa jirtanitti naaf jiraadha ammallee hunda goggoree na of galchaa isiniin jaalladha gooftaan si faana haa ta'u allaan keessan garbeeliin keessan sillaasee mikaa'eliin keessan wanti isin amanattan sinaa eegu hamaa madaamii keessa jiru gabbaasee garraamummaa isa sifuutanii biyya ormaa dhaqxan sana gara laafummaa namaaf yaadu isa sifuutanii biyya ormaa dhaqxan sana madaamii keessa isin haa buusu waan gaarii isiniif haa gootu sinan jaalladha mattaawwaqaa otoo hin baafatiin waggaa tokko warra geessanii jirtan dafaatii of yaadadhaa galuu hin dandeessan biyyatti qixaaxiillee hin qaba mattaawwaqaa otoo hin baafatiin akka hin teenye ishuma isinii baasisaa mattaawwaqaa baafattan malee hin teessanii hin hojjetina yoo kan hin taane ta'e maktaba keessanitti biiroo keessatti dawwaladhaati silkii biiroo keessaniitiin maalan godhe qaamaan naan hojjetamne jedhaa koomintii jalatti barreeffadhaa qaamaan naan hojjetamne akkamiin godha maalin ta'a jedhaati nama gaafadha namni namaaf qoricha sinan jaalladha dhadhaa nama dibuu caala namni nama gorsuu qixxee dhadhaa nama haannan itittuu nama obaaseeti waaqayyo sin faana haa ta'u chawna nagayaan tura.